Kam jirtu maatii gammee miidiyaa oduun guyyaa irraa ibsaniif qabadhee dhufeen isinitti hima. Oduu keenya jalqabaatiin guyyaa irraa dho'insi voolkaanoo naannoo Affaar aanaa Duulachaa gaara Doofaa irratti mudatee jira. Kirkirri lafaa naannoo Affaar gaara Faantaallee irratti eegalee jirus akkuma itti fufeetti jira. Kirkirri lafaa kun Itoophiyaa keessatti tibba kana irra deddeebiidhaan mudachaa kan jiru yeroo ta'u, dhiibbaan kirkira lafaa kanaan saga Finfinneetti illee dhaga'amaa jira. Dhimma kanarratti hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee ibsa kennan qabu. Hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee maal jedhaniiru kan jedhu viidiyoo kana keessatti kanan isinitti mutaa gadhumaatti na waliin ture. Oduu keenya kan biraatiin Soomaaliyaan murtoo dhimma Itoophiyaa irratti murteessitee turte jijjiiruudhaaf dirqamte. Soomaaliyaan murtoo akkamii murteessitee turte, akkamiinis jijjiirte kan jedhu gabaasa bal'aan isiniif qabadhee jira. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin magaalaa Maqalee keessatti uummanni hiriira nagaa gaggeessee jira. Hiriira nagaa kanaanis bulchiinsa yeroo naannichaa kan Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu deeggaree garee Dabratsiyooniin immoo mormee jira. Waa'ee hiriira kana irrattis gabaasa bal'aan isiniif qabadhee jira. Gadhumaatti na caqasa. Oduu keenya xumuraatiin barattoonni musliimaa magaalaa Aksum yoo hijaaba keessan baafattan malee hin barattan jedhamuun barumsarraa dhorkamanii jiru. Dhimma kanarratti manni maree Islaamummaa naannoo Tigraay ibsa baasee jira. Gabaasa bal'aa dhageessu amma oduu tokko tokkoon isiniif dhiyeessuuttan darba. Guyyaa irraa Itoophiyaa keessatti dho'insi voolkaanoo cimaan mudatee jira. Dho'insi voolkaanoo kunis naannoo Affaar aanaa Dullachaa gaara Doofaa jedhamu irratti yeroo ta'u, bulchiinsi mootummaa naannoo Affaaris jiraattota naannoo suniitiif deeggarsi ni barbaachisa jechuudhaan ibsa baasee jira. Akkuma baay'een keessan beektan tibba kana Itoophiyaa keessatti kirkirri lafaa hamaa ta'e mudachaa jira. Kirkirri lafaa kunis irra deddeebuudhaan guyyaa guyyaan mudachaa kan jiru yeroo ta'u, ka'umsaa naannoo Affaar ta'us dhiibbaan isaa garuu haga Finfinneetti illee dhaga'amaa jira. Dhimma kirkira lafaa kanarratti hayyoonni qorannoo gaggeessanis wantichi baay'ee nama yaaddessa jechuudhaan ergaawwan of eeggannoo mootummaadhaafis ta'e uummataaf dabarsaa jiru. Akka hayyoonni kun ibsanitti kirkirri lafaa irra deddeebuudhaan naannoo Affaaritti mudatu kun balaa tasaa hin eegamnellee qaqqabsiisuu waan danda'uuf mootummaan xiyyeeffannoo guddaa itti kennuu qabas jedhanii jiru. Dhimma kanarrattis gaazexaan riippoorter hayyoota yuunivarsiitii Finfinnee dubbisee jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti daayireektera ji'oofiiziksii, ispeesaayinsii fi astiroonoomii kan ta'e Dr. Eliyaas Leewwii fi yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa fi barreessaa kan ta'e Piroofeesar Attalaa Yaaleesii turtii riippoorter gaazexaa waliin taasisaniin dhimmichi dhimma xiyyeeffannoo mootummaa cimaa barbaadu akka ta'e dubbatanii jiru. Dr. Eliyaas Leewwiis gama isaaniitiin kirkira lafaa naannoo Affaaritti eegalee kanaanii guyyaa guyyaatti yoo xinnaate kirkira lafaa 100 ol kan dhaga'amanii fi kan hin dhaga'amne akka galmaa jiran ibsanii kirkira lafaa naannoo Awwaash kanaanis Faantaallee irraa kaasee hanga Dooppaanitti kan jiru fageenya kiiloomeetira 30 irratti keessi lafaa baqaa kan jiru yeroo ta'u, gaarri Faantaallee seentimeetira 13 asii ol dhiibbameetu jiras jedhaniiru. Piroofeesar Attalaa immoo gama isaaniitiin keessi lafaa baqee jiru kun gogee achiin hafuus danda'a yookiin immoo dho'uus danda'a jechuun ibsanii yoo kan dho'ee ba'u ta'ee naannoo sunitti balaa ibiddaa fi rakkoowwan kan biraallee fiduu akka danda'us ibsanii kun kan ta'u taanaan jiraattota naannoo sun irratti dhiibbaa guddaa waan qabuuf ammumarraa kaasanii itti qophaa'uu qabus jechuun ibsanii jiru. Dabalataanis hammi araba saqaa naannoo sunitti argamu waggaadhaa waggaatti dabalaa waan deemeef kallattiin daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii jijjiirramee ture. Kallattiin daandiin baaburaa kun itti jijjiirrame immoo naannoo ammatti voolkaanoon dho'uuf jiru ta'uunsaa baay'ee nama yaachisas jedhanii dubbataniiru. Tarii voolkaanoon kun dho'ee daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii torbanuma labaafillee kan addaan citu taanaani rakkoo diinagdee inni Itoophiyaa irratti fiduu danda'u tilmaamuun nama rakkisuus jedhan. Kanaafuu dhimmichi dhimma salphaatti ilaalamuu hin qabnedha. Mootummaan xiyyeeffannoo cimaa itti kennuu qaba. Kanaafuu dursinee itti qophaa'uus qabnaa jedhanii dubbataniiru. Dabalataanis akka Piroofeesar Attalaa jedhanitti kirkirri lafaa tibbana naannoo Faantaalleetti mudate dhiibbaan isaa Finfinneetti illee dhaga'amaa jiru kun hagas mara dhiibbaa guddaa qaba jennee yaaduu baannus dhimmi kirkira lafaa dhimma dursee tilmaamamuu hin dandeenye waan ta'eef of eeggannoo cimaa gochuu barbaachisa jechuudhaan daandii Itiyoo Jibuutii irra balaan ga'eera taanaan garuu Itoophiyaa irratti rakkoo diinagdee guddaa waan qabuuf ammumarraa xiyyeeffannoo guddaatti kennuun barbaachisaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Itoophiyaatti hojjetaa Inistituutii Ispeesaayinsii fi Ji'oospaashaalii kan ta'e Naatinaal Aaganyoo turtii miidiyaalee faana taasiseen dhimmi kirkira lafaa dhimma dursee tilmaamamuu hin dandeenyedha jedhe. Dabalataanis kirkirri lafaa kan uumamu sosochii keessoo lafaatiinidha jechuun dubbate. Oduu biraatiin Soomaaliyaan waraanni Itoophiyaa Awusoo irratti akka hin hirmaanne murtoo kanaan dura murteessitee turte jijjiiruudhaaf dirqamte. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Aayishaa Muhammadis dhimma kanarratti mari'achuudhaaf guyyaa kaleessaa magaalaa guddittii Somaaliyaa kan taate Moqadishootti argamanii jiru. Waggoota kurnan darbaniifis Itoophiyaan sagantaa mootummoota gamtoomaniin deeggaramuun Soomaaliyaa keessatti hidhattoota Alshabaabiin ittisuu irratti hirmaachaa kan turte yeroo ta'u, Itoophiyaan erga Somaalilaand waliin dhimma galaanaa irratti waliigaltee mallatteessiteen booda garuu Itoophiyaan sagantaa nageenya kabachiisuu mootummoota gamtoomaniin deeggaramu kana keessatti hirmaachuun qabdu ejjennoo jedhu kan qabatte biyyi Soomaaliyaa yeroo ammaa kanatti garuu ejjennoo ishii jijjiiruuf dirqamtee jirti. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandiin booda hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture rakkoo keessa galee kan ture yeroo ta'u, tibba darbee marii Itoophiyaa fi Somaaliyaan biyya Turkii Ankaaraatti gaggeessaniin hariiroo dippiloomaasii isaanii fooyyessuuf kan yaalan yeroo ta'u,
Turtii ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Aayishaa Mohaammed guyyaa kaleessaa Somaaliyaatti taasisteenis sagantaa nageenya kabachiisuu mootummoota gamtoomaniin deeggaramu kana keessatti Itoophiyaan akka hirmaachuu qabdu guyyaa kaleessaa irratti waliigaluu isaanii Biluumberg gabaasee jira. Ministeerri deetaan Somaaliyaa Alii Baalkaalis akka jedhanitti dhimmoonni wal falmisiisoon Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiran marii Ankaaraatiin furamanii waan jiraniif Itoophiyaan waliigaltee nageenya kabachiisuu Somaaliyaa keessatti akka hirmaattu murtoo keenya qorachaa irra jirras jedhanii jiru. Oduu itti aanuun naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hiriirri uummataan gaggeeffamaa jira. Hooggantoonni Tigraayis bakka lamatti wal qooduudhaan kan wal falmaa jiran yeroo ta'u, wal dhabdeen garee bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa fi garee Dabratsiyoon gidduutti uumamee tures akkuma itti fufetti jira. Kanarraa ka'ee yeroo ammaa kana magaalaa Maqalee keessatti illee kantiibaan lamatu jira. Uummannis yeroo ammaa kana kantiibaa isa kamiin akka hoogganamaa jirullee addaan babachuu haga dadhabutti gareen TPLF bakka lamatti wal qoode kun uummata rakkisaa jira jechuudha. Tibbanaa uummanni magaalaa Maqalee hiriira ba'aniin garee bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamuuf deeggarsa qaban agarsiisanii garee Dabratsiyoon immoo mormanii jiru. Uummanni magaalaa Maqalees magaalli keenya magaalli Maqalee magaala nageenyaati malee magaala jeequmsaa miti jedhanii kantiibaan keenya inni sirriin kan bulchiinsa yerootiin muudamee ture Biraana Gabrayesuus haga biiroo isaatti deebi'ee hojii eegalutti daandii irraa manatti siin gallu jechuudhaan dhaadatanii turani. Hirmaattota hiriirichaa keessaa tokko kan taate kantiibaan keenya kan bulchiinsa yerootiin muudame kun erga muudameetii ji'a tokko guutuus hagammaatti garuu hojiin eegalle kun immoo dhimmoota garaagaraa akka itti xumuranuu dhabnee jirra. Dhimma lafaas ta'e dhimma kamiyyuu xumurachuudhaaf kantiibaan kun hojii eegaluu qaba jettee dubbatteetti. Hiriira uummanni bahe kanas gareen Dabratsiyoon immoo hiriira akkasumaaniiti kan jedhan yeroo ta'u gareen Dabratsiyoonis hiriira uummataa yookiin immoo gaaffii uummataa tuffatanii jiru jechuudhaan uummannis aarii isaanii ibsatanii. Oduu itti aanuun barattoonni musliimaa magaalaa Aksuum keessatti argaman yoo hijaaba keessan baafattanii mataa keessan mul'istan malee barachuu hin dandeessan jedhamanii barumsarraa dhoowwamanii jiru. Egaa barattoonni kunis hijaaba isaanii baafachuu waan hin barbaanneef hagammaatti barattoonni kutaa 12 foormii kutaa 12 utuu hin guutiin jiru. Dhimma kanarratti barattoonni kun komii guddaa dhiyeessaa kan turan yeroo ta'u manni maree dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay immoo guyyaa irraa ibsa baasee jira. Manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Tigraay dhimma barattoota musliimaa magaalaa Aksuumitti hijaaba uffatanii akka hin baranne dhorkaman irratti gaaffiin keenya guyyaa 3 keessatti yoo hin deebine hawaasa musliimaa waliin mari'achuun tarkaanfii ni fudhanna jedhanii beeksisanii. Majlisni naannichaas ibsa baasanii barattoota musliimaa sababa waraanaa waggaa 3 barnoota irraa fagaatanii turan deeggaruun osoo barbaachisu sababa hijaaba eenyummaa isaanii calaqqisiisuu uffataniif qofa barnoota ala gochuun seeraan aladha jechuudhaan ibsanii. Egaa manni maree dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay guyyaa irraa ibsa ejjennoo abbaa qabxii 10 baasee jira. Oduu itti aanuun Itoophiyaa keessatti seerri nama du'uuf fedha qabu deeggarsa ogummaa fayyaatiin akka du'u eeyyamu ba'ee paarlaamaadhaanis ragga'eetu jira. Egaa kanaan dura biyya kana keessatti yakka kan ta'e yeroo ammaa kana garuu bifa seeraatiin bahuudhaan biyya kana keessatti eeyyamamuuf jira jechuudha. Kana jechuunis namni tokko dhukkubsatee dhukkuba isaa sunirraas fayyuu kan hin dandeenye yoo ta'e fedha isaatiin du'uu kan barbaadu yoo ta'e deeggarsa ogummaa fayyaatiin yookiin immoo deeggarsa doktorootaatiin namoonni sun akka du'u seerri eeyyamu Itoophiyaa keessatti ba'ee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin taane dabalataanis seerri kutaalee qaama namaaf tolaan gumaachuu eeyyamu Itoophiyaa keessatti ba'ee kan jiru yeroo ta'u seerri sanyii kormaa yookiin immoo ispermii namaaf gumaachuu eeyyamullee Itoophiyaa keessatti ba'ee jira. Egaa seeronni kun kanaan dura Itoophiyaa keessatti akka yakkaatti kan ilaalaman yeroo ta'u yeroo ammaa kana garuu haguuggii seeraatiin eeyyamameetu jira jechuudha. Seeronni akka kanaa kun addunyaa irratti biyyoota tokko keessatti kanaan dura hojiirra oolanii kan turan yeroo ta'u biyyoota tokko keessatti immoo paarlaamaan biyya sunii kuffisuudhaan hagammaatti utoo hojiirra hin ooliin jira. Kanaafuu bu'uura seera kanaatiin namni tokko dhukkubsatee fayyuu kan hin dandeenye yoo ta'e du'uuf garuu fedha kan qabu taanaan eeyyama isaatiin yookiin immoo eeyyama maatii isaatiin deeggarsa ogeessota fayyaatiin akka du'u seerri Itoophiyaa keessatti ba'ee eeyyamamees jira jechuudha.